ammayyuu isin yeroo diishiin keessan isin jalaa didu maallaqa keessan baaftanii sirreeffachaa jirtu. Akkas taanaan baay'ee dogoggortanii jirtu. Aappii tokko bilbila keessa irraa qabaannaan ofuma keessanii karaa salphaa ta'een sirreeffachuu ni dandeessu. Isa dura garuu warreen akkaawuntii kanaaf haaraa taatan fooloo akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuun na duukaa bu'a. Aappii kanas akkamitti akka buufattanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan amma isinitti haa agarsiisu. Dursa gara Play Store bilbila keessanii deemuudhaan iddoo sarchii kana tuquun harmee jettanii sarchii ni gootu. Inniyyuu aappii kana fakkaatu isiniif ni fida. Kana dura bilbila keessan irratti hin buufanne yoo ta'e install gootu. Akkasumallee ni bantu. Ooppiin jechuun irra keessa seentanii iddoo sarchii kana tuquun baa duwwaa 9 jettanii haalaan ni barreesse kanaan barreessuun sarchii yeroo gootan maxxansa suuraa kana qabatee jiru isiniif ni fida. Achumarratti tuquudhaan xiqqoo asiin olee oloofuudhaan iddoo geessina tuquun aappii kana ni buufattu. Erga buuftanii haalli itti fayyadamni aappichaa baay'ee salphaadha. Yeroo keessa seentan iddoo sarchii ni qaba. Fakkeenyaaf viidiyoo isaatii irratti hidhachuu yoo barbaaddan iddoo kana irratti NSS12 jettanii ni barreessitu. Kana booda bilbila keessan diishii irratti qabuun yeroo naanneessitan saatalaayitii faana yeroo wal argatu sagalee akka kanaa isiniif ni fida. Sinis achumarratti hiitanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Ippiiwwan akka kanaa akka isiniif hojjedhu yoo barbaaddan koomentii jalatti lakkoofsa 2 naaf barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma.